Nagaan isiniif haa ta'u akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya AMN PLUS irraa qophiin Kaaribuu keenya irraa eegalee jira. Qophii Kaaribuu keenya irraatiin egaa keessummaa addaa tokko qabadhee jira. Finfinneen egaa akkuma beekamtu gidduu kanaa keessummoota simattee keessummeessitee jirti. Guyyaa har'aa kana immoo dhimma Pan-Afrikaanizimii irratti yookaanis immoo dhimma gamtaa Afrikaa irratti ogeessa saayinsii hawaasaa kan ta'an Dr. Birhaanuu Leenjisoo waliin turtii bareedaa ni taasifna. Isin egaa hanga xumuraatti Kaaribuu keenya hordofaan afeerraa keenyadha. Dr. Yeroo keessa nu laattanii gara istiidiyoo keenya waan dhuftaniif guddaa galatooma. Asante. Dr. Ulfaadhaa. Kaaribuu jedheen jira. Asante sana jedhe. Amma afaan kana wal caaluun keenya nurraa kun asante naan jettaniitu. Asanteen kun maa inni? Kaariibuun baga nagaan dhuftan jechuudha. Asanteen immoo galatoomaa. Asante sana jechuun sirriitti galatoomaa akka jechuudha. Egaa Dr. Yeroo baay'ee dhimmoota siyaasaa dhimmoota gurguddoo akka biyyaatti jiran irratti afgaaffii miidiyaalee garaagaraa waliin ni taasistu. Guyyaa har'aa kana immoo keessummaa Kaaribuu keenyaa keessummaa bashannana keenyaa taataniirtu. Egaa wantoota dhusitan mudannoowwan baay'ee qabdodheen yaada. Isa yaadachaa garan darbuu keenyaatti seennaa. Dhuma irratti kaastanii kolfisiisuun keessanii dhufu jechuu barbaadeeni. Finfinneen egaa gidduu kana gamtaa Afrikaa keessummoota simattee keessummeessaati kan isheen jirtu. Isin immoo biyyoota garaagaraa hedduu irra imaltanii hojiiwwan garaagaraatiif barnootaaf hojiidhaaf turtanii jirtu. Haala simannaa keessummoota biyyoota biraa fi Itoophiyaa akkamitti ilaaltu isin? Egaa simannaan keessummootaa keessayyuu bulchitoota biyyaa yeroo biyya tokko gara biyya biraa dhaqanii hiika mataasaa qaba. Guddina biyyaa wajjinis waan deemu fakkaata. Bu'uuraalee adda addaa qabaachuu gaafataa. Beekuu gaafataa akka keessummaa simatanuu waan keessummaa sanii malu qopheessuun beekumsa walxaxaa keessayyuu immoo sirna siyaasatiin wal qabatu baay'ee gaafata. Baroota darbe kana Itoophiyaan kanarratti jijjiirama guddaa argisiiste jechuun hin danda'ama. Nu'umtuu guyyaadhaa guyyaatti baraa baratti waan argaa dhufne waan addaati jechuudha. Waan mootummoonni biyya biraa waggaa gara keenya dhufan waan isaanii malu qopheessanii yookiin immoo waan fuulduratti siyaasa irratti walitti dhufeenya irratti akeeka qabnu haala mul'isuun walumaa galatti waan akkanaa kana dura biyyoota lixaa biyyoota guddatan biratti qofa ka beekamu biyya keenya keessatti amma wanni mul'achaa jiru dippiloomaasiidhaan biyyoota walitti dhufuun haalli ittiin calaqqisaa jiru kuni I think biyyoota baay'ee kaawwatu kan biyyoonni Afrikaa biraallee waan baay'ee irraa baratanii jedhee ilaala. Haala gaariidhaan deemaa jira. Baay'ee namatti tola. Dhuguma haalli simannaa keessummaa keenya kan warra kaan irra baay'ee addadheen yaada, baay'ee bareedadheen yaada, sermooniiwwan jiran wanti dhiyaatu uffannaa dabalatee waan baay'eedhaan addadha. Amma Dr. Yeroo baay'ee Afrikaanota gaafadhamu jechuudha. Namoota gugurraacha akkasumas sirbaawwan daansii garaagaraallee gaafa dhiyeessan illee daa'imman xixiqqoo uffata ciccitaa uffatan kana itti uwwisan akka fakkeenyaatti yeroo isaan kaasan namoonni garaagaraa hojjetan ni jiru. Ilaalcha Afrikaa biyyoonni kan biraa qaban sana tu kaasti jedheen. Afrikaa ardiin Afrikaa jedhamu kuni ardii waan amma addunyaa irratti ittiin mul'atu kana faallaa ta'e qabuudha jedhee amanaanii. Afrikaan ardii qabeenya baay'ee qabduudha. Keessayyuu mineraalota wal qabatee wanni Afrikaan qabdu waan ajaa'ibaati. Warri san dura kana hubatan waan san fudhachuudha yookiin saamuudha waan barbaadanii fi ardiin Afrikaa kun akka of ta'ee mul'anne godhuudhaaf waan baay'ee hojjetan jechuudha. Cunqursaan dhala namaa irratti ta'e yakki dhala namaa irratti amma ammaatti ta'e akka ta'e Afrikaa irratti maaliif sun ta'e akka ati jette san waan gogaan keenya gurraacha'uuf qofa miti. Waan Afrikaa keessa jirutu qabeenya Afrikaa keessa jirutu Afrikaanota kana gadi qabanii hacuucanii san fudhachuudha tattaaffii godhametu kana fide jechuudha.
Ammas waan sun inuma calaqqisa. Bakka tokko tokkotti waan sanitti fufuudha. Tattaaffiin godhamu numa jira. Wanni guddaan maalinni dammaqinni Afrikaa keessa jiru, of course Afrikaanonni waggaa baay'ee dura dammaqanii turan. Waggaa baay'ee dura dammaqanii sochii Pan-Afrikaanizimii jalqabanii maal godhanii socho'anii jiru. Garuu sochiin sun immoo akka ittiin fufne godhuudha. Namoota sochii san jalqaban, namoota sochii san hubatan, namoota waan san keessatti socho'an lubbuudhaan hanga ajjeesuu deeman jechuudha. Namoota baay'eetu kanaan miidhame. Kan akka Kwame Nkrumah fa'aan, kan akka Lumumba fa'aan, kan akka Thomas Sankara fa'aan kan ajjeefaman ilaalcha waan kanarratti qabaniif jechuudha. So kaartuma addunyaa irratti amma Afrikaan mul'attu tuni lafti ishee ammanaa miti. Dhiphisanii xiqqeessanii mul'isuudha. Tattaaffii godhameen akkana ta'e kan jedhu sin jira. So Afrikaan qabeenya guddaa qabdi. Waan sanitti fayyadamtee garuu amma ammaatti guddachuun hin danda'amne. Sochiileen inuma jiru. Wal dammaqsuun kun hin jira. Amma immoo I think baroota kana keessayyuu arga warri lixaa balbala globalizim addunyaa tokko taate kan jedhu sanitti cufuutti deebi'anii booda sochiin Afrikaa keessa jijjiiruu waan qaban hubatanii itti fayyadamuu irratti of ta'uu irratti waliin ta'anii waliin dhaabbachuu irratti kan xiyyeeffate fakkaata. Warri immoo kana itti gufuu ta'uudha socho'anis Afrikuma keessa hin jiru, biyyoonnis hin jiru, bulchitoonni biyyaas hin jira garuu akka waliigalaatti wantoonni jijjiiramaa jiran inuma jiru jechuudha. Baay'ee namatti tola. Dooktar kanaan dura teessoon gamtaa Afrikaa waggoota dheeraadhaaf Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaa taate tajaajilaa turteetti, tajaajilaas jirti. Waggoota muraasa dura garuu Finfinneedhaa teessoon gamtaa Afrikaa kun ba'uu qaba. Sababni isaas immoo Finfinneen miidhagina ishee hin qabdu baay'ee gadi bu'aa ture. Magaalattiin mijattuu miti waan baay'eedhaa fi qulqullina hin qabdu. Kanaaf nu madaalu jedhame yaadonni garaagaraa ka'anii turan. Yeroo ammaa kana immoo Finfinneen seenaa kana jijjiiruudhaan baay'ee bareeddee jirti. Haalli qulqullina ishee misoomni magaalattii keessa jirullee addadha. Keessumaa misooma koriidariitiin wal qabatee hojiileen hojjetaman baay'ee guddaadha. Kun fuula biyyaa yookaanis immoo ilaalcha biyyaa jijjiiruu keessatti gahee inni qabu maal fakkaata? Kan duraaf kan ammaa wal bira qabdan yeroo ilaaltan akkamitti ilaaltama isin? Sun gaaffii gaariidha. Finfinneen hin bareeddu, Finfinnee irra bareeddu. Magaalonni dhuguma Afrikaa keessa Finfinnee irra bareedan jiru. Kana amanuu qabna jechuun kaleessa Afrikaa irra biyyoonni qabeenyanis wayyoo qaban Afrikaa keessa turanii jiru. Yeroo gamtaan Afrikaas dhufus I don't think Finfinneen magaalota Afrikaa keessa jirtu hunda bareedinaan caalteeti jedheeti si namanu. Of course gamtaan Afrikaa magaalli guddoon gamtaa Afrikaa Finfinnee akka ta'u kan murtaa'e seenaadhaan wal qabateeti. Itoophiyaan biyya takkaa'uu kolonii jalatti hin kufne biyya walabummaa ishee eeggattee turte ta'uu ishee akkasumas immoo mootiin Itoophiyaa yeroo sanii mootii Haile Sillaaseen sochii Afrikaa walaboomsuu keessatti Pan-Afrikaanizimii ijaaruu keessatti sochiin inni argisiise sochii salphaa miti. Mooticha irratti keessatti rakkoo biyya keessatiin wanni irratti ka'u akkuma jirutti ta'ee walabummaa Afrikaatiif bilisummaa biyyoota Afrikaatiif karaa dippiloomaasii hojiin inni hojjete hojii salphaa jedhamu miti. Kanaan wal qabatee Itoophiyaan mallattoo bilisummaa biyyoota Afrikaa taatee ilaalamti. Biyyoonni baay'eenis alaabaa isaanii Itoophiyaa irraa fudhatan hoggaa walaba ba'an, hoggaa kolonii jalaa walaba ba'an alaabaa keenya fudhatan. Suni maal argisiisaa? Hiikan isaa maalinni biyya mallattoo walabummaa taate waan taateef ishee irraa alaabaa fudhatan jechuudha. Gaafa immoo gamtaan Afrikaa ijaaramu, gamtaa Afrikaa ijaaruu keessattis Itoophiyaan akkasumas mootiin ishee yeroo sanii mootii Haile Sillaaseen gahee guddaa qaban. Kun hundi walitti hidhameet walga'iinis asitti godhamee gamtaan Afrikaa asitti ijaaramee magaala guddoo gamtaa Afrikaa akka taatu ta'e jechuudha. Seenaa san jijjiiruudha biyyoonni yaalan jiru. Walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qaban keessayyuu Masriin fa'aan bishaan Abbayyaa kanaan wal qabatee fedhii asirraa qabdurraa kakaate
Itoophiyaan tun akka waan taatee mul'atte kan akka hin taane godhuudha. Tattaaffii baay'ee gootee kanaan wal qabatee yeroo tokko Liibiyaanis Muhammad Gaddaafii magaalli guddoon Afrikaa Liibiyaa taatu jedhee gaafatee jira. Sadarkaa mootummoota biyyoota Afrikaa gara garaatii maallaqa kennee bituu deemee ture. Garuu seenaan Itoophiyaan ijaarsa gamtaa Afrikaa keessatti qabdu akkasumas walabummaa Afrikaa keessatti qabdu kun immoo seenaa salphaa miti. Salphumaan hin jijjiiramu. Osoo tokko dubbii seenaatti jira jechuudha. Kan biraa immoo kaleessa Finfinnumtuu bareedinni Finfinnee hin qabdu, iddoon Finfinnee hin qabdu, magaalaa guddoo Afrikaa ta'uudha hin maltu. Kan jedhu sun immoo har'a immoo bifa haaraan Finfinneen akkanatti haalaan bareeddee argamuun ishii seenanis bareedinnis wal maddii akka ta'uu fi magaalaa guddoo Afrikaa akka taatu kan lafa qabsiisu jechuudha. So waan baay'eetu jijjiiramee dhugaa dubbachuu fi Finfinneen sadarkaa kanatti hin jijjiiramtee namni yaadu baay'een turre. Afrikaa hooggantoota biyyoota Afrikaa adda addaa odoon ta'in asumattuu akkasitti yaaduun salphaan turre. Garuu Finfinneen amma waan ishiin fakkaattu bareedinni ishiin qabdu gamtaa Afrikaatii fi miti kan biraatiifuu qophii hin taate fakkaata waan ta'eef lamaanuu qabda jechuudha. Dubbee seenas qabna, bareedinas qabna. Gamtaa magaalaa guddoo gamtaa Afrikaa taanee seenadhaan turre gamtaa Afrikaa qofaa miti baay'ee ka mootummoota gamtoomaniitii soo fudhanne sadarkaa sadaffaarra jirti Finfinneen. Kanaafuu addunyaa keessatti iddoo qabdu kana Afrikaa keessatti iddoo qabdu kana haalaan cimsattee itti fufuu dandeechee jirti jechuudha. Komiin kana booda irratti hin ka'u deema. Hin jiru kana booda. Cufnee jirras. Akkasuma fakkaata. Dhimma dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu irratti illee mata duree ta'ee ka'aa ture jira. Kana biyyoonni Afrikaa kun wal ta'iinsaan yookaanis mootummoonni biyyoota Afrikaa kun akkamiin hojjetan dhimmi kun furamattanii kaastu. Deetaa ministeera jal'isiisu waan tureefi bishaan kana wajjin xiqqoo walitti dhufeenya qaba. San duras dhiibbaa piroojeektiin bishaanii Afrikaa keessatti qabu akka carraa ta'ee qorataa ture. Itoophiyaan bishaan guddaa qabdi. Masaraa bishaan Afrikaas jedhamtee beekamti Itoophiyaan. Masaraa bishaan Afrikaa jechuun maal jechuudha? Of course Itoophiyaan rooba guddaa argatti malee lagni gara biraati biyya keenya dhufu hin jiru. Garuu rooba guddaa argannaa. Keessayyuu baha Afrikaa kana keessa biyyoota ol ka'anii jiran keessaa tokkodha. So bishaan rooban argattu sun irraa gara biyyoota ollaatitti dhangala'a jechuudha. Masaraa bishaan Afrikaa kan jedhamtu kanaaf. Biyyoonni ollaa kennaa meeqa jiru? Shantu jiru. Moja. Soomaaliyaan jirti. Suudaan kibbaa jirti. Suudaan jirti. Eertiraan jirti. Keeniyaan jirti. Jabuutiin jirti. Biyyoota jahatu jiru. Nu marsanii jechuudha. Somaalilaandii walitti daballe torba. Biyyoota kana hundaafuu bishaan kennina jechuu hin dandeenya. Eertiraa marab daangarra deema garuu gara keenya seenee achi deebi'a. Takka zeenis akkasuma daangarra deema jedhama. Abbayyaa lagni guddichi Suudaan gala. Baaroo Akooboo fa'a Suudaan kibbaa galu. Oomoon Gibee Oomoon Keeniyaa gala. Waabii Shabalee fi Gannaalee Daawwaa Somaaliyaa gala. Jibuutiin lagaan nurraan argattu garuu bishaan dhugaatii waan badhaan nurraa argatti. So biyyoota kan amma walitti dhuunoo barbaachise meeshaan rabbi tolche kan walitti dhufeenya keenya cibsu tokko bishaan jechuudha. Bishaan kana qoodannee wajjin fayyadamuu yoo dandeenye biyyoota kana walitti hidhannee nuyi qabaannu hin jabaata jechuudha. Kan biraa ibsaa amma fakkeenyaaf nuyi madda ibsaa guddaa taanee irraa akka Afrikaatti hidhi guddichi Afrikaa asitti argama. Humna elektiriikii guddaa oomishnaa waan kana biyyoota kana wajjin yoo qoodanne walitti hidhanni biyyoota kana gidduu jiru hin dabala jechuudha. Akka waliigalaatti garuu lagni addunyaa irratti laga dheeraa jedhamee beekamu laga Abbayyaati. Lagni Abbayyaa kuni biyya keenya gaa parsentii 85 bishaan kayaa asanitti dabalu biyya keenya. Lagni kun immoo biyyoota 11 walittidha.
biyyoonni 11 Afrikaa keessa jiran biyyoota 50 keessa laga tokkichaan walitti hidhamuu danda'anii jechuudha. Bishaan qulqulluu, bishaan guddaa, humna guddaa qabu kanaan biyyoonni kun walitti hidhatu. Walitti hidhata kana keessatti garuu seenaadhaan rakkootu jira. Biyyoonni lama laga kana guutumaan guututti dhuunfatanii biyyoota 9 faayidaa adda godhanii turan jechuudha. Kana irratti wajjin dubbatanii bishaan waliin qoodachuun bishaan qofa odoo hin ta'in qabeenya Afrikaan qabdu hunda akka ardiitti wajjin fayyadamuu nuu danda'ame. Afrikaa waloo, Afrikaa tokkoomte, Afrikaa faayidaadhaan walitti hidhamte wajjin guddattu san uumuun hin danda'ama kan jedhu irraa natti fakkaata. Ajandaa ta'ee kaka'ee keessattuu immoo biyyoonni tokko water stress countries jedhamu bishaan hin qabani. Keeniyaa dabalatee, Afrikaa kibbaa dabalatee rakkoo bishaanii qabu. So bishaan qoodachuun, walii qooduun, wajjin fayyadamuun Afrikaa guddisuu keessatti rakkoo Afrikaan qabdu hiikuu keessatti gahee guddaa qabaa. Kanuma jedhuun akka ajandaatti ka'e natti fakkaata. Akka waliigalaatti garuu dubbiin bishaanii dubbii mata dhukkubbii keessayyuu nu'iif Itoophiyaadhaaf akkuma nama siin jedhe kana masaraa bishaan Afrikaa jedhamne biyyoota ollaa keenya jiran hundaaf bishaan bilisa kennaati. Nuti immoo ulaa galaanaa dhabne ulaa galaanaa keenyayyuu nutti cufanii rakkoo akkanaa keessa jiraachuun hin ta'u waan ta'eef waliin dubbatanii hoodhu kenniidhaan nuyi waan akkanaa isinii kennina waan akkanaa immoo isinirraa barbaanna jedhanii wajjin dubbatanii wajjin fayyadamuun sun gara fuulduraatti dhufuu qaba kan jedhu irraa maddinatti fakkaata yaadni isaa. Ajandaa Afrikaa 2063 keessa ka'aa ture keessaa inni tokko sagaleen qawwee Afrikaa keessatti dhaga'amuu qabu kutannoo jedhudha kan jiru. Kun garuu akkamitti ta'attanii yaaddu? Ajandaan kun ajandaa baay'ee murteessaadha. Maaliif murteessaa ta'a? Wantoonni Afrikaa hidhanii qaban keessaa tokko kana walitti bu'iinsa keessoo kana. Walitti bu'iinsi keessoo kun immoo maddi isaa seenaa Afrikaatiin wal qabata baay'inaan. Amma bakka rakkoo hamaan itti mudate yoo laallee Ruwaandaa dabalatee jechuudha. Dhumaatii bara 1994 Ruwaandaatti ta'e san yoo laallee Beeljiyeemitu waan san godhee deemee jedhama. Akka walitti bu'an akka wal fixan godhanii. Maaliif warri kun wal ta'anii akka of ta'anii guddatan hin barbaadan warri kolonii kun. Yoo akkas ta'ee duubatti deebi'anii seenaa isaanii tuqanii maal godhanii dubbii nutti kaasan jedhanii waan ilaalaniif. Biyyoota Afrikaa keessatti jeequmsi keessoo walitti bu'iinsi keessoo kun akka jiraatu hin godhama jechuudha. Walitti bu'iinsi keessoo kun immoo jiraate jarri dhufanii gidduu galanii waan barbaadan san fudhachuudhaaf itti ta'u. Lixa Afrikaa irratti Faransaay akkana gootii. So bakka baay'eetti waan akkanaa koloniidhaan wal qabatee hin uumama jechuudha. Biyyoota immoo akka caarraa ta'e kolonii jala immoo hin galiin akka keenyaa kana keessatti immoo warra fedhii biraa qabutu jira. Fakkeenyaaf bishaan kanaan wal qabatee bishaan duratti kaasne san bishaan laga Abbayyaa kana akka hin tuqne akka itti fayyadamne akka isaan tasgabbiin arganne goonee lagicha akka guutumaan guutuutti nu itti fayyadamnu goona jedhanii walitti bu'iinsa keessoo kana ispoonser godhan jechuudha biyya keenya keessatti. Jijjiirama Afrikaa dhugoomsuudha, hundeedha jijjiiruudha, jijjiirama ilaalchatu barbaachisa. Jijjiirama ilaalchaa fiduudha, misooma fiduudha, tasgabbii fiduudha ammoo sagalee qawwee kana dhaabuun murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha. Waan baay'ee fakkeenyaaf biyya keenya keessatti waggaa 5 darbe kana sochiilee godhamanii fi bu'aa argaman akka fakkeenyaaf Finfinnee jijjiiruudhaan wal qabate yoo ilaalte yeroo gabaabaa keessatti waan ta'edha miti. Maaliif kun ta'e rileetiivili Finfinnee keessa rakkoon hin jiru. So waan akkanaa kana godhuun akkuma Afrikaatti akka ardiitti barbaachisaadha. Sagalee qawwee dhaabee namni gadi taa'ee waliin mari'atee rakkoon hin jiru jechuun miti. Rakkoon jiraachuu mala ilaalcha adda addaa qabaachuu dandeenya garuu waliin gadi teenyee mari'annee san jijjiiruu danda'uu qabna. San godhuudha immoo qawwee sagalee qawweetiin odoo hin ta'in sagalee sababaatiin walitti dubbannee jijjiiruun barbaachisaadhaan jedhu hin jira. Haa ta'u malee ammas rakkoon biyyoota Afrikaa gara garaa keessa hin jira. Keessayyuu bakka warri biraa fedhii qaban
bakka warri duraan koloneeffataa turan fedhii qaban biyya akka biyya keenyaa biyyi biraarraa fedhii qabu kana keessatti rakkoo uumuudhaan fedhii isaanii san tifkachuudha tattaaffiin godhamu itti fufee jira. Garuu waan kana hundeerraa hiikuun sagalee qawwee kana dhaabuun nagaa buusuun yaadan wal mo'atanii wajjin deemuu irratti hojjechuun Afrikaa jijjiiruu keessatti gahee guddaa qaba. Rakkoo Afrikaanotaa fi Afrikaanotumatu furmaata kennuu qaba. Ilaalchi jedhu baay'ee murteessaadha. Biyyoonni gurguddatan yookaanis immoo biyyoonni Afrikaan ala ta'an hedduun isaanii immoo ilaalchi isaan qaban Afrikaanotaaf numatu murteessuu qaba. Dinagdee isaanii irrattis, galii isaanii irrattis, jireenya isaanii irrattis jedhanii kana manan immoo baay'ee isaanii jiru. Rakkoo Afrikaa keessa jiru Afrikaanonni ofuma isaaniitii hayikkatan kan jedhamu biyyoonni Afrikaa tokko tokko kan itti amanne waan jiran natti fakkaatu anani. Kun maalirraa madda? Sirna kolonii kanaan dura ture. Sanamoo maalirraa maddattanii yaaddu? Furmaati isaa maalittanii nuu kaastu? Afrikaa ardii Afrikaa yookiin biyyoota ardii kana keessa jiran baay'ee isaanii kan miidhe maalinni giddugaltummaadha. Biyya keenya dabalatee biyyoota Afrikaa baay'ee kaanseriitti ta'ee kan raakaa turedha jechuudha. Amma waggaa 5 darbe kana wantoota jalqabaman keessaa tokko dubbii Afrikaa kana Afrikaanotumti hiikanii ka jedhutu jira. Maal jechuudha kuni? Biyyoonni Afrikaa kun walaba. Walaba jechuun giddugaltummaarra bilisa ka ta'e jechuudha hiikni isaa. Biyya walaba sovereign country jechuun kan qaamni biraa dhufee gidduun galle jechuudha hiikni isaa. Garuu biyyoota Afrikaa kana walabummaa akkasiin qaban. Maaliif fedhii adda addaa qabu waan ta'eef. Hiyyummaatu jiru gargaarsa barbaanna waan ta'eef gidduu keenyan galinaa dhimma keenya keessa harka hin galfatinaa hin jennu. Gaafa waan san barbaanne gaafa gargaarsa san barbaanne waan isaan jedhan hunda kana. So amma dubbii Afrikaa kana Afrikaanotumti yaa'ii kana yeroo jennu ofii of danda'uu qabna. Tokkoffaa nyaata keenya wabii nyaataa keenya mirkaneeffachuu qabna. San booda walqixa taanee biyyoota biraatiin walitti dhufeenya sirna dippiloomaasii hordofnee walitti dhufnu malee gidduu galuun qabanii kan jedhu kun yaanni kun jabaataa deema jechuudha. Ammallee ganaan bilchaanne maaliif guutumaan guututti biyyoonni Afrikaa of hin dandeenye waan ta'eef jechuudha. Asumattuu immoo Afrikuma keessaa tokko keessa galuu hin barbaadu jira. Amma reefu kana Masriin Itoophiyaan hidha bayyaa hidhuu ishiiti beenyaa naa kaffaltuu jetteedha. Waggaa 100 guutuu bishaan guutuu fayyadamaa hin turan isaan beenyaa nuu kaffalu immoo akkamiin jedhu yeroo gaafa walqixa taate akkasi gaafata. Garuu akkuma ati jettee biyyoonni biraa baay'een fedhii waan qabaniif isaanis giddugaltummaa kana nurraa dhaabaa waggaa jedhan hin barbaadan. Hayi waan Afrikaa kana hiikuudhaan nu isin gargaaruu qabna meeshaa isinii kennina maalii isinii kennina jechuudhaan gidduu seenuu kanatti fufuu barbaadu jechuudha. Maaliif akkana godhuu fedhii waan qabaniif waan asii argatan waan qabaniif waan san dhabuun barbaadan. Amma gaa biyyoonni Afrikaa yeroo misooma isaanii cimsaa deeman wabii nyaataa mirkaneessaa deeman siyaasaan bilchaataa deeman keessoo isaaniitti tokkummaa cimsachaa gaafa deeman dubbii giddulixxummaa kana ofirraa harka muraatii deemuu biyyoota guddatan jedhaman kanaanis walqixxee ta'anii walitti dubbachuu jalqabu jechuudha. Qabsoo sochii paan afrikaanizimii namoota leellisaa turan duraanii galma isaan yaadan yookaanis karoora isaan hundeeffamaniif san galma geerattanii yaaddu? Sochiin kun waa sochoosuu hubannoo uumuu gara wayiitti dhiibudha malee guutumaan guututti yeroo gabaabaa keessatti galma gahuu dhiisuu danda'a. Sochiin hundumtu garuu paan afrikaanizimii kun xiqqoo adda natti fakkaata. Tokko amma akkamitti jalqabe ka jedhu irrattuu waliigalteen hin jiru garuu qorannoon ani qabuun yeroo jalqabaa sochii paan afrikaanizimii kana ka jalqabanii garboota biyya ardii Afrikaa kanarraa fudhatamanii galaana kutanii gara Awurooppaatti geessaa turanitu doonii irratti protesti godhe jechuudha. Hin morman. Afaan isaanii hidhamee harki isaanii hidhamee lukti isaanii hidhamee turanii garuu akkuma hidhamanitti mormanii jedhama. Sochii adda addaa godhanii doonii irratti fincilan.
So bu'uurri Pan-Afrikaanizimii sochii doonii irratti godhame sanii jedhama. Achii booda immoo diyaaspooraan Afrikaa biyya Ingilizii jiraatan, biyya Ameerikaa jiraatan walitti dhufanii konferensii adda addaa godhuudha. Marii waa'ee Afrikaa godhuu jalqabanii Pan-Afrikaanizimiin bifa saniin qindaa'ee deeme. Afrikaa tana, ardii Afrikaa tana biyya tokko godhuu qabna jedhanii gara murteessuutti deeman. Biyya tokko goonee waliinoo dhaabbanne malee biyya cimduu raayyaa tokko qabdu maallaqa tokko qabdu goonee wajjin deemuu qabna ka jedhutu ture. Pan-Afrikaanizimiin kaayyoon isaa inni guddaan gaa Afrikaa United States of akkuma biyya Ameerikaa kana biyya tokko godhuu ture, biyya jabduu tokko godhuu ture. Sun amma ammaatti hin taane yoo ija saniin ilaalle Pan-Afrikaanizimiin ammaa galma hin geenye jechuudha. Garuu immoo ammas Afrikaa garasitti oofuu irratti fedhiin inuma jira, sochiinis inuma jira, wantoonni yayyaallamanii hin jiru. Amma fakkeenyaaf African Free Trade waan akkanaa waan Afrikaa walitti hidhan, bishaaniin walitti hidhuun, ibsaadhaan walitti hidhuun, karaadhaan walitti hidhuun, geejjibaan walitti hidhuun waan akkanaa kuni Afrikaa gara kaayyoo Pan-Afrikaanizimii isa ganamaa sanitti hoofuu argisiisaa. Wantoonni duubatti hafan baay'eetu jiru dhugaa dubbatuuf. Akkitti jalqabame baay'ee bareeda ture. Namoonni waan sanii hoogganaa turanis ciccimoo turan. Amma har'aatti waan Kwame Nkrumah dubbate, waan Julius Nyerere dubbate, waan Lumumban dubbate, waan Thomas Sankara yeroo san jedhe, waan Haile Sillaasee waan kanarratti kaasaa ture, waan ajaa'ibaati jechuun dhugaa dubbatuuf har'umallee. Ergaan isaan kaasaa turan jajjaboodha jechuudha. Ija sanii noo laalte duubatti hafee jira. Garuu immoo mallattooleen ammas kallattii sirriirra immoo jiran akka jiranis wantoonni argisiisan jiru jechuudha fiisuuti. Abdii guddina Afrikaa gama qabeenya uumamaatiin, gama turizimiitiin, humna namaatiin, barnootaan, teekinooloojiidhaan deeggaramuudhaan agarsiifamaa jira hanga tokko jiru. Mee kana cimsuu deeggaruu gahee nama maraati jedhee naman akka Afrikaattis akka biyyaattis walitti hidhamiinsa kana uumuuf waan nu kaafsan qabdu mee gara kana. Gama saniini Afrikaan ardii abdii guddaa qabdudha. Ardiilee biroon wal bira qabnee yoo laalle abdii guddaa qabdi. Maaliif? Bara 2050tti uummanni addunyaa kanarra jiru miliyoona 10 ta'a jedhamee abdatama. Isa keessaa parsentiin 25 Afrikaadha. Parsentiin 25 Afrikaa ta'uu qofa odoo hin ta'in dargaggoota. Humna waa oomishuu danda'u. Humna waa oomishuu danda'u qofa odoo hin taane humna baratu. Amma Afrikaa keessatti barumsi babal'ataa jira. Teekinooloojiidhaan walitti hidhanni jiru babal'ataa jira. AI'dhaan namni onlaayin hojjetu baay'eetu uumamaa jira. Biyyuma keenya keessatti amma tattaaffii godhamu nama miliyoona 5 kooderii godhanii baasuu jechuun biyya Itoophiyaa keessatti miiraakil baay'ee. Ijoolleen kun koodii barreessitee hookii asii appilaayi gootee as teechee mana Ameerikaatti, Awurooppaatti onlaayin hojjetuu dandeechi jechuudha. Waan kun Afrikaa keessatti babal'ataa deema. Kana jechuun maal jechuudha? Ardiin biraa immoo namoonni dulloomaa deeman. Warroota hojjetuu hin dandeenye ta'aa deeman. Kana bira immoo jarri kun maallaqa walitti qabatan baay'ee qabu warri sun. Hojjetuu hin danda'anii maallaqa qabu. As immoo namoota hojjetan dargaggootatu jira. Teekinooloojii fayyadamu. Teekinooloojii ammayyaatiin walitti hidhanni dargaggoonni kun qaban cimaa ta'a jechuudha. So Afrikaan addunyaa gaafas gara doomineet godhutti yookiin immoo gaheen isaan biyyoota addunyaa guutuu keessatti qaban guddaa ta'a jechuudha. Humni hojjetu qaamanii soo barbaada namni qaxaramu si argama. Teekinooloojiidhaanis namni hojjetu si argama. Maaliif dargaggoonni hin jiranas waan ta'uuf jechuudha. So abdii guddaa qabdi. Garuu isa hubachuun barbaachisa. Dursanii hubachuun. Addunyaa sanii of qopheessuun. Ma fakkeenyaaf ijoolleen keenya dargaggoonni keenya har'a umurii isaanii dargaggeessa ta'ee kun qawwee hidhatanii bosona keessa deemanii rakkoon taaneef of saaxilan kuni kana tilmaamuu danda'u. Gaafiin nuyi qabnu
necessarily biyya keenya keessatti deebi'uu dhiisuu danda'a. Sadarkaa dinagdeen biyya keenya irra jiru wal qabatee asitti deebi'uu dhiisuu danda'a. Garuu opportunitiin bakka biraa akka jiru ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. So biyyoonni Afrikaa, mootummoonni Afrikaa, hooggantoonni Afrikaa dhaloota kana waan sanii qopheessuu yoo danda'an amma kaleessa addunyaan nu hacuuccisan addunyaarraa fayyadamuu hin dandeenya. Haalumti addunyaa deebisee nuyi riwaardi godhaa jira. Caarraa bal'aa nu uumuu danda'a. Kanaafuu isarratti yoo qophoofne yoo of qopheessine Afrikaadhaaf ardii Afrikaatiif opportunity guddaatu jira. Qabeenyi immoo Afrikaa keessa jirus amma fudhatameera amma hoogganaa hantu qabna. Qabeenya sanittis bifa kamiin itti fayyadamna. Teekinooloojii amma dhufe kanatti fayyadamne akkamitti qabeenya sana adda baasne itti fayyadamna. Barnoonni nuyi barbaannu barnoota akkamiiti. Teekinooloojii irratti AI irratti equip of goone waan baay'ee fayyadamuu dandeenya nama jedhu kaasu. Baay'ee namatti tola Dooktar Ulfaadhaa. Ajandaan qabadhee dhufe xumureen jira. Garuu ammoo dhimma jabaa irra geenye jira natti fakkaata. Daawwattoota keenya bashannansiistan malee tasuma gadi sananniisu istiidiyoo kana waan gadi san baasu miti. Mee mudannoowwan biyyoota Afrikaa keessa ta'uu danda'a. Egaa biyyoota garaagaraa hedduurra imaltaniitu jalqaba irratti akkuma kaasuuf yaade biyya keessatti illee ta'uu danda'a, maatii gidduutti ta'uu danda'a. Mudannoo addaa kun na mudateera. Jireenya koo keessatti kan inni irraanfadhu barnootas ta'uu danda'a, kolfisiisus danda'a kan jettan yoo jiraate. Mudannoo baay'ee qaba. Garuu nama kofalchiisamuun kofalchiisu I am not sure. Mudannoon yeroo tokko yeroo hojiif akkuma jette asiif achi deddeema. Na communication baay'ee siin qabu. Communication godhuunis san jira achan jira jechuun kun rakkisaa ture yeroo san. Maaliif sochii biyya keessatti godhamu kanarratti karaa miidiyaa yaada kennina waan ta'eef mormii kana asiif achi qindeessina waan ta'eef sodaan hin jijjiira jechuudha. Immoo ani xiqqoo nan socho'a warra kaan caalaa as Keeniyaa nan dhufa, Yugaandaa kana nan dhufa, lixa Afrikaa kana nan deddeema. Na keessayyuu Keeniyaa yeroo dhufee baay'ee sodaadha jechuun gaa mootummaan Itoophiyaa yeroo san basaastota baay'ee Keeniyaa keessa qaba waan ta'eef. Biyya Maaleeshiyaa jedhamtu deema ture Keeniyaadha. Amma sagalee dhoksadhee dhufaa ba'aa akkasi. Achi garuu gaafa Maaleeshiyaa deemu xiqqoo sodaadhe. Maaf sodaadhe? Maaleeshiyaan hin yaadatta yoo ta'e yeroo tokko awuroopilaaniin isaanii badee ture. Amma ammaatti mul'anne fakkaata. Awuroopilaanichi badee maafe. Asii Keeniyaa irraa ka'ee Kwaataar deemee Kwaataarii ka'ee Kaalalampur magaalaa Maaleeshiyaa deema. Do'aadha gara Kaalalampur hoggaa deemtu awuroopilaanii biyya warra Maaleeshiyaa kanaan deemta jechuudha. Achi guyyaa tokko gaafa dura dhaqu akka malee sodaadhe. Fudhatee baduu danda'a. Yeroo baay'ee bakka tokko bakka biraa yeroo deemu hoomaa sagaleen dhageechisu akkuma siin jedhu. Gaafas garuu just in case yoon bade garan itti deemee bade namni habeeku jedhee tiyootara kiyya irratti har'a Dohaadha ka'ee gara Kaalalampur deemaa jira. Innaa awuroopilaanii warra Maaleeshiyaatiin deemaa jira jedhee barreesse. Naa achirra immoo qilleensa irra ta'ee sanuu bakka barreessuun kiyya sirrii ture bakka har'a achi hin geenyu baduu geenya jedhee akka carraa bu'ee jechuudha. Ergasii deddeebi'ee deema yeroo dheeraadha. Yeroon deema jechuudha hojiidhaaf. Ammumaan Dohaadha ka'ee Kaalalampur dhaqu har'as Dohaadha ka'ee gara Kaalalampur deemaa jira jedhee barreessa jechuudha. Akkam bannedha yoon badis achitti na barbaadaadha waan. Yaa at least akkan hin argamne beektanii akka abdii kutattaniif. So tokko kana hin daganne. Yaa namni Itoophiyaa beekta nyaata biyya biraa rakkoo qaba. Anis akkasuma ture jechuudha yeroon dura bahu. I think baran dura biyya kana bahu biyya Rwaandaa dhaqee. Biyya Rwaandaa dhaqee namoota biraa wajjin dhaqee
Na nyaata nyaachuu baay'ee sodaanne. Illeentii faa nyaatu baay'inaan illeentiidha Rwaandaatti nyaanni. Illeentii immoo hoggaa nyaatanilleentuma guutuutu nyaata. Isayyuu mul'ate. Kanaaf hirmaattota biyya Afrikaa baay'ee wajjin achitti hirmaanne ture. Namoonni kun illeentii hoggaa nyaatanii sodaannee biddeena fa'aa asii hirkisiisnee jirra. Nasoo muuzii waaddame fa'aadha nyaatamu. Baay'ee rakkannee turre. Achumattuu immoo keessa qaba. Namni baay'ee rakkatuuf hin rakkannee hin jira. Amma rileetiivili ani nan yaala ture nyaachuudha waan argee. Warri kun warri wajjin na wajjin dhaqan yeroo soomaa ture na irra deemanii laalu. Nyaata akkanatti taa'u kana irra deemanii laalu. Kamnaa wayya laata. Innaa macaan nu keessummeessisu mucayyoo hiriyaatii takkaanii maal gootaa maal laaltaa jedheen. Na jennaanii anoo nyaadhu sooman jira jetteen. Oo soomtu maal goota ree asii jedheen. Mucaadha hiikni sooma maalinni nyaata nyaachuu dhiisuudha. Achi booda lakki nyaata akka soomee akkasii odoo hin ta'in veejiteeriyaanidha jedheenii ture. Erga Rwaandaadhaa deebi'e I think gara Awurooppaa deeme. Awurooppaatti rileetiivili nyaanni filannoon gaarii waan nyaata faranjii jedhamee asittis bebbeekamu waan ta'eef rakkoon qabu ture. Achi booda gara Afrikaatti biyya Eeshiyaa kana dhaqee nyaata Eeshiyaa baay'ee jaalladhaani. Nan bareechuudha maalan jaalladha booda. Nyaata Chaayinaa fa'aa amma baay'ee nyaata gaariidha. Keeniyaatti erga deebi'ee booda ugaalii namni baay'een ugaalii akkamitti namni kana nyaataas hin jedhu. Ugaaliin nyaata ajaa'ibaati. Boqqoolloodha. Very simple food garuu nyaata ajaa'ibaati. Walitti hidhanninani nyaata addunyaa wajjin qabu amma completely waan kana dura beekamu saniin. Filannoon kiyyaa'u amma as magaalaa kana keessa hin jijjiira bakki ugaalii nyaatan achi fa'aa dhadhaqa. So nyaatan sirriitti wal bareera jechuuf. Nyaata haaraa oo fidde kaafii tokko malee nyaachuudha qophiidha jechuudha. Namuu fi heeyyamamoodha jechuudha. Yeroo baay'ee namni Itoophiyaa maal jedha buddeen kana biyya kanatti naan beeksitu buddeen biyya bira jiraate. Nan deema kan jedhan baay'ee isaaniitu jiru yeroo keessan nu laattanii gara istiidiyoo keenya dhuftanii haala akkasittiin yaada bareedaa kana nu qooduu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Maanillee hedduu galatooma naaf yeroo keessaniif. Ulfaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Kaaribuu keenya har'aatiin ogeessa saayinsii hawaasaa kan ta'an Dr. Birhaanuu Leenjisoo waliin turtiin taasisne kana fakkaata ture. Isinis filannoo keessan AMN PLUS qophii Kaaribuu taasifattanii nu faana waan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa.